Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota Ashaan Kadir akkasumas warroota amantii biraatii fi ashamaa harka fuunee jirra jirtu bakka jirteetti nageenyi rabbii sin faanaa jiraatu. Warroota hin beeknee fi maqaan koo Sittiinaa Siraajin jedhama. Maqaan yuutuuba kootii yookaan chaanaalii kootii immoo Sabboontuu Wallagga Lixaa yookaanis immoo miliyoon beestii jedhama jechuudha. Warroonni achirratti na beektanii na beektu. Ijoollee hedduun tokko tokko na beektu jechuudha warroonni na hordoftanii. Akkasumas guyyaa har'aa maal gochii istiidiyoo yookaan mana Ashaatti argamte naan jechuun keessan hin oolu wanti hin argamee fi akkuma isin beektanii Ashaanii meeshaa naa biti jedheeni meeshaa han barbaadu waa hunda naa guuttee biyya naa galchitee jirti. Isa kanaafanii galateeffachuu yookaan immoo galatoomii Ashaakoo jechuun dhufe akkasumas hordoftoota galateeffachuu dhufe jechuudha. Ijoollee baay'eetu achi dhufe maatii naaf ta'ee jechuudha. Kanaafiyyuu Ashaatiyyaa hedduu tokko galatoomii naaf jiraadhu. Rabbiin umurii dheertuu siif haa kennu akkasumas jaarsa kee ijoollee kee hundaayyuu Rabbiin akka na gammachiistanii akka garaan koo na gammadee Rabbiin isin haa gammachiisu isiniin jedha. Osoo itti yaadinii osoo itti dhiphatinii waa hundaan iyyuu Rabbiin isin haa gammachiisu Rabbiin isin haa milkeessu isiniin jechuun barbaada. Ani baay'ee nama eebbisullee hin beeku. Kanaaf jennaan ammoo waan danda'u eebbisa. Hedduu tokko naaf jiraadhu jedhanii keessaan illee akkasuma jedhanii eebbisee ani baay'een danda'u jechuudha. Garuu harmeen koo eebbisanii jiru fakkaata dawwalanii. Kanaaf jennaani Ashaanii hedduu tokko nama gaariidha. Akkasumas jaarsisee illee ijoolleen illee hundi isaaniiyyuu nama gaariidha. Akkuma isin miidiyaa kanarratti argitanidha jechuudha. Ashaanii waan baay'ee namatti toltudha. Wanta baay'ee nama gammachiistudha. Waa hundumaan iyyuu jechuudha. Simboo qabeetti, amala qabeetti bakka hedduu tokko namatti tolti jechuudha. Hojiin seelee namatti tola, amalli isheellee namatti tola. Kana jedhamee himamuu hin danda'u jechuudha. Ani gaafa isheen viidiyoo gadhiisu turte maa gadhiisu turte jedheetanii ija keessan eega jechuudha. Dhugaa rabbi sababiin ishee jaalladhuu fi Ashaara maa viidiyoo gadhiisuu diddee ijoollee gaggaafadha. Gaafa isheen gadhiiftu immoo tokko faratti dhaqee ilaala. Garuu koomentii dafee hin barreessu. Amma viidiyoo ilaalee xumurutti beeksisa minaamina qaba. Beeksisa sana ilaalee xumurutti koomentii barreessuuf jechuudha. Warroonni booddee dhufan koomentii baay'ee barreessu. Ani hin barreessu jechuudha. Xumuradhee ilaalee haala qodicha keessa jiru ilaalee koomentii barreessaa jechuudha malee hin barreessu. Kanaaf jennaani yoo isheen viidiyoo illee gadhiistu obboleetti kooti Ashaan viidiyoo gadhiistee jirti argitee viidiyoo seen jedha yeroo hundumaayyuu jechuudha. Inuma neega jechuudha. Sababiin isaa waan hin jaalladhuu fi wanta gaarii wanta nu fayyadu wanta saba keenya fayyadu wanta nu fayyadudha kan isheen gadhiistu. Kanaafiyyuu jennaani ijoolleen irraa ajajachuu yookaan xalabachuu barbaaddanii irraa xalabadhaan isiniin jechuun barbaada. Maaliif meeshaa isheen dhiyeessitu meeshaa babbareedaadha waanuma bakka qalbii namaa hawwatu dhiyeessitii jechuudha. Kanaaf jennaan itti isinii dadhabdee itti rakkattee maal jetteeti waan ta'eef kan ishee isiniif fidduu adaraa keessan xalabadha. Yoo xalabachuu baattan immoo viidiyoo isheen gadhiifattu guyyaa guyyaarraa laayikii gochuun dagatina. Akkasumas immoo beeksisarra jalaan dabarsina. Beeksisa yeroo jala dabarsitanii oma faayidaan qabu viidiyoo qofa laaluun faayidaa tokko hin qabu jechuudha. Kan nama fayyadu viidiyoo keessatti beeksisadha. Beeksisallee bukkeen darbinaa laayikiin illee nama gammachiisa. Laayikii godhaaf isiniin jechuun barbaada. Maaliif kan hin dubbachuu dhufe nama hormaayyuu yookaan immoo saba biraayyuu deemnee dhannee laallee laayikii goonee fi jajjabeessina jechuudha. Kan immoo biyuun isheeyyuu akka isheen hojii gaarii hojjechaa jirtutti biyuun seetii fi sabiskiraabiin see baay'ee xiqqaadha jechuudha. Maaliif akka isheen hojii bareedaa isheen hojjechaa jirtu ijoolleen beektan hin beektu jechuudha. Kanaafiyyuu ijoolleen keenya immoo yookaan namni keenya immoo waan gaarii hin jaallatu silaa kan jajjabeessuu qabnu sheerii gochuu waa hundumaan iyyuu viidiyoo isheellee yoo YouTube kan biraa qaban illee itti qaqayyarree ilaallee kan guddisuu qabnu kan gammachiisnee akkaseen kanarra caalaa guddattee waan gaarii nu dhiyeessitu kan godhu nudha waan ta'eef dirqama keenya baanee jajjabeessuu qabna. Warroonni YouTube guddaa qabdan yoo akka tasaa hordoftanii sheerii godhaa fi jajjabeessaa isiniin jechuun barbaada. Akkasumas immoo warroonni YouTube 2-3 qabdan YouTube keessan yookaan immoo silkii 2-3 gadi namni qabu hin jiru. Haga 3-4 namni qabu hin jiru ijoolleen biyya arabaa jiru jechuudha. Kanaafiyyuu itti jijjiiraa fi ilaaluu yoo baattaniyyuu ija keessanii yoo ilaaluu baattanii
itti bantanii fi dhiistanii deemtu laayik gootanii fi itti bantanii dhiistanii hattanii hojii keessan hojjetattanii dhuftu inni gaafa viidiyoon ofiisaatiin taphatee dhaabbataa jechuudha. Maaliif yoo biisii taatanii viidiyoo ilaaluu yeroo hin qabaanne jechuudha. Anamma yeroo baay'ee itti banee fi deema jechuudha. Itti banee fi YouTube laman qaba lammasaa itti banee fi laaptooppis itti banee fi nan kutaa jechuudha. Deemee hojii koo hojjetadhee dhufa jechuudha. Kana biraan iddoo meeqatti hin fiigaa. Garuu viidiyoo isa guyyaara nan daawwadha. Ani viidiyoo ijoollee Oromoo hundaayyuu nan daawwadha. Koomentii barreessu baadduyyuu ani itti banee fi deebi'ee dhufa yeroo ittiin deebi'ee dhufu viidiyoon taphatee xumuree nama biraa taphata jechuudha. Achumarraan koomentii dagadhee deema malee inuman barreessa. Kanaaf jennaani Ashaanii akkuma argitanii jaarsa isaa abbaa maammee wajjin hojii bareedaa, hojii boonsaa, hojii nu gammachiisu ijoollee Oromoo keessaa kanii akkasitti na gammachiisee hojii bareedaa hojjechaa jiru argeen beeku ani miidiyaa irratti reefu ijoollee si'ana biyya gaggalantu qodaa akkasii qodaa shishifii akkasii hojjechiisa malee saniyyummoo kwaalitii isaa eeggatee bareedinaan qulqullinaan kan hojjetamu kan isheen arge jechuudha. Kanaaf jennaani ijoolleen biyya arabaa jirtanii xalabadda osoo biyya arabaa jirtanii yoo qodaa xalabatta yookaan ajajattan hojjisiifattan malee biyya gallaan hin irratti beektanii gaafa biyya galtanii birriin isin marartii birriin isin qabattanii galtan xiqqaa waan qodaa kana baasuu ta'uu dhiisuu danda'a. Kanaaf jennaani ijoolleen biyya arabaa jirtanii duraan dursa mana dhaabbadda waan fedhe yoo ta'u manni bareeda amma tokko faan lafa bitatee zim jedhee gala. Gaafa galuu siqaayiidhaa haalli jireenyaa widdiidha ganaa mana jaaruu maal jedhu simmintoo shabaa kun iyyuu baay'ee mi'aa hin deema jechuudha gatiinsaa. Kanaaf jennaani duraan dursaatii wantani viidiyoo kana yoo daawwattan ijoolleen biyya arabaa jirru duraan dursaatiin lafa bitadhaatii saniin booddee mana keessan ijaarradhaa jechuudha. Mana keessan ijaarratanii ergitu murtanii yookaan maatii jira birrii baay'iftanii maatiitti erguu dhiistanii gaafa kan lafa bitattan walitti qabdanii ergitanii kan ashawaa buuftanii kan simmintoo buuftanii kan bolokeetii hojjisiiftanii hundaayyuu ji'a ji'aan ergitu jechuudha. An akkanitti mana ijaarradhe dhufee biyya kana dhufee ji'a meeqa ji'a 3 moo 4 hojjedhee tan lafa bitadhe jechuudha. Biyya kana arginu dhufee ji'a 3 4 hojjedhee birriitti walirra qabadhee keewwadhee obboleessa kootti ergadhee obboleessuma Ashaa biraa amma dhufee naafee kanatti ergadhee lafa koo bitadhee saniin booddee ergiin lafa bitee raawwadhee immoo ashawaa buusuun jammare ergiin ashawaa buusee immoo dhagaan buusee ji'a ji'aan walitti aansee miti ji'a ji'aan birrii fudhadhu maaliifi saamunaan bitadhu qibaatiin bitadhu uffatan bitadhu ji'a ji'aan maaliin eega ija keessan eega birricha agna hanqataa maal jechuudha. Kanaafuu ji'a ji'aan ergadhee ashawaa yeroo tokko buusaa yeroo tokko dhagaa 2-3 buusaa yeroo tokko immoo bolokeetiin hojjisiisaa yeroo tokko simmintoon bitaa akkuma akka jedhu mana koo xumuradhe jechuudha. Mana koo xumuradhe raawwadhee immoo gidduutti immoo birrii keewwadhee qodaa kana immoo bitachuutti jammare jechuudha. Kanaaf jennaani qodaa mana keessan ijaarradhaa mana kan caale gonkumaa hin jiru. Mana kan caale qodaallee dhiisaa waan fedhe yoo haa ta'u garuu mana kan caale hin jiru. Mana namaatti galuu kiraay biyya laatti galtanii biyya laatti galteen talla baluu jedhu kiraayitti galuun qaaniidha. Kanaaf jennaan haa xiqqaatuyyuu amma isheetti bareechitanii ijaarrattanii mana kan kooti jettanii yoo itti galtanii baqa akka barbaadan baatanii yoo galtan namni isin gaafatu hin jiru bishaan maaree ibsaa kana namni isin jedhu hin jiru. Kanaaf jennaan ijoolleen mana kiraay keessa turtanii biyya alaa kana dhuftan hin beektu jechuudha fakkeenyaaf. Kanaaf jennaani haala mana kiraay sana hin beektu sodaa akkatti sodaachaa bishaan buufatanii akkatti sodaachaa ibsaa hojjetatanii waa hundumaayyuu hin beektu waan mana kiraay siqaayisaa. Kanaaf jennaani ergi biyyaa baatanii bakka of qabaatii faashinii bituu dhiisaatii waan illee qaqayyaruu maatii koo akkas jechuu dhiisaatii faashinii qayyaruu dhiisaatii faashiniin hin darba hara yookaan bor kan biraa dhufe kan biraatu dhufa. Kanaaf iyyuu jennaan wanti dhufu guyyaarraan akkuma guyyaan qayyaramuun faashiniin isin dhufaa deema waan ta'eef yerootti tokko bittan tokko immoo hin gattu waan ta'eef ijoolleen amma biyya arabaa keessa jirtanii warroonni tiktookii hojjetan yuutuubii hojjetan faashinii qayyarna bijaamaa birrii 15 bitadhaati hojii keessan hojjetadhaa gadi dhaabbadhaati. Kanas marraan gorsa isinii dabarsuu dhufee Ashaa galateeffachuu dhufee viidiyoo gadhiisuun hin oolu jedhee kanaaf jennaani wanti hundumtiyyuu jechuudha suuta keessa mijata garuu birrii keessan achi facaaftanii jennaani walitti isiniin qabatu jechuudha. Birrii keessan walitti qabadhaa gaafa galtan illee ilaallattanii itti gammaddu waan hojjettan hundumaattuu itti gammaddu jechuudha.
jechuudha. Birrii keessa walitti qabadhaati. Ergi birrii keessa walitti qabattanii kaatanii waa hundumaayyuu bultiidhaan godhachaa deemtu waan ta'eef dirqama har'a kaatanii har'a mijeeffattanii ani gaafani qodaa kana jammare turee jira jechuudha. Ji'aan birrii fudhadhuuni buukii waashaa irratti ergaa hin beekti kun waashaan ji'aan fudhadhu waashaa irratti ergaa aasha birrii ergee jiran jedhan saniyyuu immoo caqacaku nan sodaadha maaliif sagalee itti baay'isuu itti erguu nan sodaadha sababii isheen hojiidhaaf biisii taatu jedheetanii sagalee ittiin qabu sodaachaa mannaqee bakka roqomaa aashaa birrii ergee jiran jedhan rakkinan qabu naan jetti qodaa wantan barbaadu suuraa kaafadheen itti ergee birrii hojii ji'aan itti ergadhee malee walirratti qabee birrii amma kana hin erganne qodaan kun amma inni baay'atu argitanii jirtu. Taraan ji'aan hin fudhadhuun irratti ergee jechuudha. Isaanis naa qabu hin nuffine naa qabdee kun meeshaa akkana bareedu naa galchitee jirti jechuudha. Ammallee ganaa qodaan mana keessaa wanti shishifiin naa hafee jira. Ammallee ganaan ajajadhaa jechuudha. Ganaa naa bitti. Kanaafiyyuu warroonni qodaa xalabachuu yookaan ajajachuu barbaadanii yeroodhaan ajajadhaati. Isheenis ni keessi bakka amanteedhaanii akkuma haadhuu yookaan akka nama garaa tokko ba'eetti ilaalaati birrii keessan itti kennadhaati qodaawwan barbaadan isiniif haa bittu isiniif bitti ana akkasitti itti ergachaa ture obbolaan kiyyallee yookaan immoo firoonni kiyyallee ati buukii kee aashaa mogoote waan dhagaani viidiyoo kana ilaalu ati buukii kee aashaa mogoote kanaan jedhu qodaan kee akkamiin maalirra geera hojjetachaa jirta maal fakkaata suuraa si ergiteetti naan jedhu oma malsi hin deebisuuf yaanii yoo gara siif garanaa waa caacataa wayii dhageessa ta'e wanta yaaddee fi wanta qabatte sana biran geessu waan ta'eef kanaaf jennaan nama tokko iyyuu mari'addu'an ergiin dhumarraan ga'eetanii namatti hime jechuudha ijoolleetti obbolootuma kootiyyuu hime malee hin himne ture duraanii maaliifi namni waan namaan jedha waan itti karoorfatte sana biraa si hambisa kun waan immoo milkaa'een jira aashaa na milkeesse kan hundaayyuu aashaa na gammachiise gaafa mana koo ga'ee jira amma gaafa mana keessa rattabanii mana keessa sirreessanii jedhan immoo viidiyoo waraabsisee fi nan ergaaf aashaadha in argitu isinii jechuun barbaada akka inni itti bareedee galu waan dhaggeeffattaniif guddaa tokko galatooma baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja kun ammayyuu viidiyoo kun ilaaluutti jira mul'atu malee isan ilaaluutti jira jechuudha ammayyuu itti kakayyaree fi ilaalaa jira dhugaa rabbii itti kakayyaree fi ilaalaa chaanala baay'een qaba waan ta'eef kan itti fayyadamnes kan itti fayyadamus hin jira kanaaf itti kakayyaree fi ilaalaa jira quufuu dadhabeeyyuu amman galuutti fiigeen gala malee akkasii irra caalu kanin qodaa kana galchee fi harmee koo gammachiisuuf jedheetanii harmee koo wajjin iddoo tokko jirra waan ta'eef haati koo akka itti gammadduuf jedheetanii kanin galchee malee amma dhiyeenyatti galuuf miti jechuudha ani haatumti koo itti gammaddu jedheeta waan ta'eef kanaaf iyyuu du'aa hinaa godhaa isinii jechuun barbaada waan na daawwattaniif guddaa tokko galatooma.